Dari namni maa hudha moo itti argu. No sanii miti yeroo tokko maan nagoota beektaa nama wayitii waliin osoo mana keessa jiru dawwalte akkuma biyya kana dhufe dawwaltee nama san bira taa'aa jirra hin qamaa jiranii bira taa'aa jiran dawwaltee imoodhaan dawwaltee jennaan jalaa kaase namni sun yeroo jalaa kaasu eerfooniin tokkichi gurra kan koo keessa jira. Eerfooniin tokkichi gurra kan koo keessa jira. Inni ammoo eerfooniin tokkicha asirra kaateera malee gurra kaatee hin jiru. Isiin dawwallaan kaasii jedheen. Kaasii jedheen yennaan hin kaasuu naan jedhu. Hin kaastadhe okee numan jal'ise an omaallee hin dubbannee hin jal'ise. Amma deebitee miisenjeraan dawwalte. Miisenjeraan dawwallaan kaasee. Addi dalagaa Kaasee maal godhee fakkaate laal. Heeloo jedheen anaa bar sagalee dhiiratan heeloo jedhe. Hello, jettee kaate. Namni dubartii gurguddoo wajjin galu akkasuma si ukkaamsanii hin jettee gaafatte. Isi gaafataa baar. Urga gaafsaniiti qara ni jaaladha. Muuxawwama hooma jettu rabbi na jibbisiise. Hooma muuxawwaa taphattu. Wallaahi. Hooma muuxawwaa taphattu na rabbiin na jibbisiise bakka. Angisee nafiidaa jettu gisee sagalee isii akkasii san dhagoo maashaallah jedha. Madaa namni cinqaa akkanaa kana keessa jiraataa jedheet. Buletiin teennaa akkaati waan kana dhageette. Maal quba qabdi isiin osoo itti himee amma maal akka jettu hin beeku malee. Hooma beektii godhisi illee waa malee akkasii seera siddaa ta'u. Guyyaa tokko waan dhadheen asana gara dhuftee koomentii barreessite jennaan. Waan akkas jette san yaadattaa jedheen. Ishee. Koomentii waan isiin dhuftee barreessite yaadattaa miti waan akkasii haasan Soofiyaa jedheen. Achumaan qaloo jettee baate. Na jedhaa baate amma walitti dhufne. Ana ammoo nama waanaan jedhe ilaal waggaa meeqa oo xiqqaate waggaa lamaa bar hin dagadhu. Wanni kalee utaaltee deemtee gubbaan nu dhageeffattuuf maaltu bahaa laaluuf ati. Leebilii kana sila giiftii kana kennuu ni dandeessaa xiqqoo ilaala. Leebilii 24 sila giiftii kana kennuu ni dandeessaa waaw. Bakka achi jabaadhu guyyaa hundaa leebilii kana tuqi. Maa ismuu koo maa biraa zarraa waan iyyuu. La guyyaa hundaa hante Salim rabbi adi waan nu godhe argite. Salim malatamo. Ma isin elmate subhanallah waan nu godhe argiteeti. Isarraa dhugaarraa fuula isarraa dhugaarraa. Fuulaa meeqa ta'e sila? Wallahi. Jaalfatii loof nuura ammaaf dhuguu diddeen ajaa'ibe. Way Salim. Nuuraan kaan ilme dhuge. Yaa akiida nuuraan kaan ilme dhuge. Kalee sana aarsee gaddarbee biraa bahe. Egaa ni deeme moo? Waan sana isaa? No waan sani hinaaffaa dhiiratee naata nama badee rabbi isin buuse bari hinaaffaa dhiira arsiitan. Hinaaffaan bareedaa nama jaallattutti hinaafta. Nama jaallattutti hinaaf. Wallahi nama jaallannetti hinaaftu. Rabbi jedhiiti laal muxawwaa ta'ee sheekii ta'ee sheekiin taane shakshaakii ta'ee shakshaakiin taane hoomtummaan isaa naan galu siin jedha. Rabbiin oobee laali daliiluun fil ardi wal wasaa'aa jedhan bakka maa yabbittii koo rabbiin fuudheetumaan laal kan akka mira na buuse beektaa kam akka jaalfatii loora rabbiin na buuse. Inshallah kanas kutattu rifanne. Shamarran kun isa jala teettee akkana na dasiti siin jedha laal ceekuu malee akkana billa malee akkana na kartatti. Inni Oma sirraan dubbate. Gallaalaatu maani. Numan jedhisa siin jedha waa takka namni waa takka coraa shubuu godhu wayi jira. Wayita nu itti dubbannu garuu dubbataa bara kaleessayyuu amma ani waa dubbadhee jennaaniin anallee miti tokkotti waa dubbate moo irra koomentiitti waa dubbate jedhe dide jedhe.
ما ويتا أنا ولي ناس ونقر إسين أنا جتشون إسين أمي بدني جرون نقر حبيبي فيا غبدات كومنتي ما تكتي تنال جزء أسي دمي أكاونت فيك الأنجيل قسمي بالو كنا كنا نجورة تنكنت يوم بيبي تكلم تون كسرت تهجى بتتون توافو لا هدا تتون أكوتي لا تجيل مسالين ندسي تيا لفتي سلا يساو أنا من يأتي ما فوله هدا تاني ليس مرة ولدت شقيدني أتدمو مرتي أكسيمتي باتي ميديس بنتي مو وش ربين بني سيها قول والله نبل بلتي ربي بنتي في أمه ربي انتي تو يعني كيسا سيها وان برانجي ربي ما تسيها هذا الجاس والله تيك توك ما كان سينا هاجب بيزيسو بنتي في أمه مو اوه باتي الربا جرا وصار كتير ضد سني واسي خاصة ضد سني بقى سيها ديس والله سيها ديس بقى أكاك وانا ما يوكنا زور تكتك يارجي تو إيما أكنا قدرتها حبيبي بر فولا هيدته هنرجتو واني أكيزين ست بريسيتو كذي لالتي والله ضد دوبا سني سلالس أكنا نم تكو هيد أنا مكوتا أنا ما برجع أسرع وادو بر أسود بدو يو بقى كذي كام فدا بقى أسود بدو كام فدا جرّي أما فولا هيدته سار كذي رجع مال رقم فترة فولا تيرو فتة أكن فوتة إنكي تكذب زوجة دي على فاتي الناس أمور اللي أتسمع شهر بي غوردة كان أفتة أشي صورة بوستي كوتة سيسي أرجعت والله شهر بي روبا كان يجول أمور اللي سنما أم سميرة كنو جزء جارسي دم كوين جرامي تواري كتة جزء فينشاني فانسان جزء سامفاي جزء نفتح كومنتي بريس أما أسر راساتي لما بوده وكاسة دي بوده جزء زيد نفتح كومنتي بريس سؤال كتة لال أوكي حاجة فيتة كرفستو كبوتشستو كوتشفتة أمورتو فاين جرام واري كتة كدم مكان تو كنجرو إذا كانت مهاجرة إن شاء الله وان أمو يتجر غلط نفتح كومنتي بريس دبر سنة شو والله أكاسين نسندي بنت هذا فاتي واسقافة ديو obboleessa keenya kan nama 400 jarjarse 400 ol jarjarse san quba qabda. Arsiidha bar. Baali jedhanii dhiisatillee arsitti hin galchini waanuma inni shaamii jajjaba qabuuf jettee arsitti hin galchini obboleessi keenya sikkoof mandoo yoo jette warruma sikkoof mandoo kana yoo jette walii galla fuutee arsitti hin galchini obboleessi keenya baali jedhanii. Arsiidha yoo jette. Dhiirri baaleetiif arsii bar waan wal caaltuun qabdi. Akan. Waan wal caaltuun qabdi bar. Mee caalmaan isaanii tami. Haadha faatee viidiyoo Baltazaaraa keessaan si argeera. Achi keessatti Jaartii si jalaa fuudhee baltaa haa godhu maal godhan viidiyoo Baltazaaraa. Qotiyyoon kun rabbi jedhe. أعوذ بالله لا يا ربي كذا أنا لا ليو والله سنا جايب والله لا ليو أنا هجي قرأت لي أولي لبوليات إلا لي والله أصلي دران شيء لا لي جده والله إلا أبوليتك إنك عجائبات وعملي بالي جنة برد أكنا ما كذي إني قرأ كذي إني قوات قوات ده جده أصلي نقرأ شيء أتيو سوهمان أرجيني دربان أرسينا كيد no anjechuun viidiyoo kukkutanii diin kunoo inni jedhu kana bichaan arga. Ka inni akkana godhate isumaa fuula birichi isumaa fuula birichiiru bicha argaa siree namichi maal ta'e fuula birichiira jedhaa. Namichi zarii qabaadha obboleettiin teenne takka zarii isaa barbaaddise yoo kiyya. Zarii qabaa. Kushuu yaani. Ani gina ammoo beektaa hojii isaa wanni ani eega ta'uun sirrii ta'ee hojii sirrii ta'ee osoo hin taane eega ta'uun hin oolle bagan godhe ka jedhu ammaali beektaa eega godhuun hin oolle. Beekate nama fakkeenyaaf amma biyya Arabaatitti bar Arabni gargariin bakka namni sin argine yoo makiinaan si dhoofte deebi'ee si ajjeesa.
Okay, yoo nama miidhe. Si miidhee jira yoo arge Yeah. keessattuu bakka namni hin jirretti yoo makiinaan si dhahe faa jechuudha. Bakka kophaatiin makiinaan si dhahe si bira lufu. Akkan. Deebee lubbuu kee baasaa jechuudha. Biyya Arabaa qofaa miti biyyatti illee akkasuma biyya kamittiyyuu yoo si dhahe si rukute like nama ka biyya faranjii kanan beeku biyyaa fi biyya keenyatti illee Itoophiyaatti illee akkasuma namni yoo si miidhe yoo osoma ijji kaameraa argitu osoma namni arguyyuu deebisee si ajjeesuuf deema yoo namni harkatti hin qabin. Akkas amma biyya Arabaatitti faama fakkeenyaaf Araboonni faati yoo waa dhooftee jette irra deebi'ee lubbuu baasa. Maaliiflee yoo namni sun hanga fayyuuf baasiin sun wociin sun maaliin sun isaa kaasaa isaa fixatu sanii ol dhufa jechuudha. Gisee ajjeesee makaasaan isaa fixatu ka biraati. Waan fedhe itti qabatallee beeke. Waan fedhe itti qabata haganaa yaalli kiyya waa hedduu itti qabachuu danda'a. Gaafa du'e garuu bakka uummata itti qabatee waan gisee takka ofirraa fixu jechuudha. Kanaaf eega godhuun isaa noollee bagguma bakka injinaa miti jaartii namoota gugurdaadhaa honna jedhe. Bagguma koshaan koshee ganda keessa deemee jaartii kaabineetiif jaartii milishaa jalan deeme. Obboleessi keenya bar jaartii obboleessaallee daake. Obboleessi keenya suni bar jaartii obboleessaallee daake. Tama isaatiyyuu bar waraabee harkaa badhanii bar. Taayisaa waraabuu baatee marra koo qabata isaati. Jechuun argame kaa taayisaallee taayinni kophaa ofiitti waraabe namni arge kaa. Taayisaa namitti mataa diimtuu rifeensa diimtuu takka fuudhee olii gadi hin deemu manni irra caalaa isirra xiyyeeffatallee. No, isii of ajjeefte takka wayii of ajjeefte dhirsi viidiyoo san argee itti mul'isee jennaani. Gurraatiin takka kalee sanoo ergattee jennaan anaaf aslii akkana waliin ta'e ergattee jennaan. Yuulii pingiinii jennaan intala muyyate. Takka sana kunootadha. Telegiraama seen ilaali haikoo iskuini laabboon telegiraama seen ilaalle wallahi. Okay. Obboleeyyan teennaa si komentiin isaanii wal fakkaataadha. Obboleeyyan teennaa ta dubartii shamarran teennaa maal itti beeta namichi sun hiikamuu qaba hidhamuu qabu. Saniifiniin barqarallee waan biraatiin shakkamee hidhame malee saniin hin hidhamne. Waan biraatiin hidhamee osoo mana isaa fattashan viidiyoon argame. Malee saniin hin hidhamne inni gaafa hidhamu saniin hin hidhamne. Anamma gaafiin kiyya namicha san osoo argite ati namicha san maal jettaan? Osoo namicha san argite. Koongiraadhaan. Kana maruma jedhaa dhiiraa dhala jedhaan. Kanaa miti waan fedhii waan dhaamsa namoonni kudhama waan kana ni kolfanii miti. Oromoonis Amaarris sabni kamuu ni kolfaa miti waan kana. Waan kana kolfuu dhabanii osoo mataa ofiirratti deebisanii yaadanii baay'ee natti tola. Because ilmi namaa kun silkii baadhatee deemu kun waa hedduu baadhatee deema silkii kana keessatti. Waa hedduu jechuudha. Siigalaa miti. Kompiitara qabu keessatti silkii keessatti waa hedduu waan indoom hanga lubbuu isaa isa baasisiisu fa'a osoo waan takkaan shakkamee qabame waan hanga lubbuu isaa aarsaa isa kan falchiisuun silkii keessa baadhatee deema. Hundi osoo mataa ofii of sakatta'e namni kun osoo wanni sun irra gahee guyyaan sun irra gahee akka itti qabamtu bakka itti onneetu rabbiit beeka osoo guyyaan sun irra gahini ilmi namaa kun waan kanarraa barnoota fudhatee osoo of sakatta'eeti hedduu natti tola. Bar namni kun bar waan lubbuu namaa baasisiisu waan lubbuu isaa hin jiraa miti akka raachaatitti akka sarreetitti isa ajjeesiisu mara silkii keessa baadhatee deema bar. Yeroo nama qabaman waan silkii namarraa fudhanii fattashan fataateeti waa hedduu jechuudha kan silkiin namaa baadhatee deemu. Usuunarra hin gahin jedhanii waan silkii ofii keessa baadhatanii deeman osoo cheek godhanii ulaalanii dhiiraa dhalaanis hedduu natti tolan kompiitara ta'ee silkii ta'ee osoo namni kamiinuyyuu of qorate kolfuu bichaa osoo hin taane mi'ama namichi kun kaqabamee waan kanaa miti kaqabamee waan biraati shakkanii qaban ennaan mana isaa kompiitara isaa cabsanii barabbaran gaafa kompiitara isaa fattashan kanatu keessaa gayyaa'ee jechuudha wasaqni kun. Akkasuma anis osoo bakka wayiitti qabamee silkii matii yeetira narraa fuudhanii waa meeqa keessatti arguudha ta'an silkiin teetu waa meeqa baadhattee teetti. Yookaan yakki ati ittiin shakkamtee qabamte sun yookaan hojjettee qabamte sun yakka yookaan ji'a 5 si murteessu waggaa takka si murteessu 2 si murteessu ta'uu danda'a. Wanni silkii tantee fattashanii meebi akka tasaa keessaa baasan waan lubbuu tantee si ajjeesisiisu lubbuu tantee si baasu maatii kan kee hunda hidhaffitu ta'uu danda'a. Kanaaf waan kanarraa barumsa fudhadhaa kolfuu bichaa osoo hin taane wanni namichi godhe akkuma kolfaatti akkuma faniitiif fudhattanii
Garuu ammoo isin jechuudha silkii keessattuu Oromoon faati jechuudha.